Bishani nyate, bishani sona nyate. Otonga donjirada, kalmati radute, benukai. Chinanus, gidra jitu no jata jirtu kana keessa harka kee way jira laata. Obbo Gammachuu. Chinanus natti mee yoo jiraate yoo harka keessaa qabaatte isin yoo kamillee harki si akka hin ta'e hin beeku. Ofan kana nagadhiis daama akkamitti si basaas ofan basaasa nama wajjin hojjechaa jirtu natti misiin jedhe tulluu ani keessa jiru basaastuu gamtuu si taanan sis maatii keessa guyyuma tokko sin dabarsu. Sinin malee namni qe'ee kana keessa jiraatu hin jiru. Abbaan manaa koode nama tokkoyyuu na faana jiraate hin beeku kuma koo jiraadha ilma koo. Jechuun kan kireeffatee as keessa jiru hin jiru dallaa kana keessa. Waa tokko naan ala nama wayiitu iyyuu as keessa hin jiraatu. Namni tokkoyyuu hin jiraatu. Amma nama wayiitu dhufeetu mareefuma na gaafatee waa deeme malee. Namni maal barbaaddan? Lakki homaan barbaanne dhiifama akkas taanaan cufachuu dandeessa balbala kee. guyyaa tokkoon xumuruu osoo hin danda'u karaa kanaan akka hin deemu barbaachuun kee maaliif kennaan galu? Yoo dafnee ajjeesine isaaf boqonnaa ta'a. Kun adabbii miti. Adabbii jechuun guyyaa guyyaadhaan kufaatiinsaa yeroo dabalaa deemu. Wanta inni itti hirkate waan abdii godhate isa ganii ibeensa rakkinni isaa daangaadha. Kana adabbii. Maal gochuu barbaadda? Harka isaa qullaatti hambisee jaaraa ofiisuun barbaada. Akkam goote? Qabeenya isaas maalummaa isaas hundumti isaa of jalatti awwaalee jaaraa gochuu barbaada. Addunyaa yoo makka afuurri kee boqotu naaf hin galle. Yeroo suuta du'ee dhukkee ta'u
Homaa diddeeti leensooti. Nyaata xiqqoo nyaattu. Xiqquma nyaadhu. Dureetti homaan barbaadu na dhiisi. Maaloo xiqquma nyaadhu. Dureetti. Nyaanni si jabeessaa bar. Xiqqishuma nyaadhu siin jedhee bar. Nyaadhu siin jedhan nageessooti. Sumaafan jedhee bar osoo nyaatte sii wayya. Uff dureetti deemi. Amma abbaan kee sii dhufa kaa'u ulee sii wayyassaa. Progressin isaa bareeda. Kanaafuu medication isaa akkasumatti taafufnu. Vital isaa akkasuma garaagarummaa isaatii jaatiin haa fudhannu. Hagam mandammakne bar. Amma homaan jedhu sadarkaan follaalinsa isaa fooyyee qaba. Sababa rukuttaa sammuu isaa irra gaheen kan follaale sadarkaan follaalinsa isaa kan duraarra fooyyee qaba. Kanaaf guyyoota muraasa keessatti akka sirriitti of baru eegna. Agasiif obsaa fi tasgabbiidhaan eeguu qabdu. Kanaafuu ni wayyaa. Kanaafuu agasiif tasgabbaa'ee obsaan eegu. Itti wayyaa. Hello. Abiddi tifaanaan qabsiiste ga'uudhi naannoo finaatti dabalte. Hin dhaga'amu jettee turte. Dhoksuu fi yaalaa jirta qaba. Hin gowwoomin. Kaayyoon kee maal akka ta'e qofa natti himi. Siimini injinar ulfinaa kan biyyaa dhabamsiise. Shakin jedhin hojiin koo si hordofuudha. Hin xumurre. Isaa bilbila cufaa. Hin xumurre si faana. Amman kiyyootti si galcha. Haasaa koo hin xumurre. Waan si dhiibsutti fakkaataadha. Addunyaa. Kana akkatti keechaa baanu beenu baran. Ficcitii mana kanaa silaadhu. Amma immoo dabareen kalleensaa ta'e. Waa'een giddiidhaan ishee nyaachisaa reen. Homaa gochuu hin danda'u. Kana immoo abbaa isheettan himaafan. Yaada isheeti kana maalan godhaafa. Dureetti? Dhuftanii? Baga dhuftan.
Maal jirta moo nama jira? Homaa naasofna. Akkasii? Hinaasof. Gurruma kiyya gurri kiyyallee baraan afaaran qabu akkanuma. Goomtaanee na dhageessisa. Akkasii? Homaa naasofna. Leensunoo? Leensuun waan taate mooji yaadha. Leensuun har'ammoo waan taate mooji. Nyaatarree nyaachuu didde. Attam? Balbala irratti dhaaniin dadhabee yaadha. Akkasii? Waan taate mooji bo'aa jirtis. Mana keessatti moo? Laattee feeti waan nyaattu? Na didde balbala irratti dhaaniin dadhabe. Amma hundi gootu mee deemitiin hinaati. Nyaata ishiin jaalattu qopheessii fi ani deebiitiin goleessii barsiisisuu yaala. Torii nan qopheessa gaasha. Talli tun akkasumatti jirti jechaadha ammallee irraan galle. Fayyaa dhabde jechaadha. Maal goonamee dubbisuun qaba. Leensu, ada geettaan talato? Ana abbaa keeti. Leensu, dubbisuun barbaada yeroo tokko naa bani. Jalaa bani yeroo tokko haasa'uu qabna Leensu. Akkas ta'uun qabu Leensu. Ani baay'een si jaaladhan beektaa miti. Leensu na dhagaa'eestaa? Leensu? Abbaa deemis dubbisuun barbaadu. Kun hin ta'u Leensu si dubbisuun qaba. Akka si jaaladhu ni beekta. Atillee na jaalatta. Anillee si malee maal qaba? Atillee na malee maal qabda Leensu? Nu garaa keenya walitti himatuu qabnaa miti? Abbaa. Deebii haasa'uun barbaadu qophaa goota'uun barbaada na dhiisi amma. Kun hin ta'u Leensu. Haasa'uun qabna. Yaada keenya walitti himatuu qabna. Yoo ana abbaa keessatti himatiin eenyutti himatta Leensu? Wajjin haasa'uu qabna. Balbala na jalaa bani. Leensoti. Anillee garaa koo yoo walitti himatiin eenyutti himatuu danda'a. Anillee akkasuma. Biyya si wajjin. Beektaa Leensu, anillee si malee jiraachuu hin danda'u, atillee na malee jiraachuu hin dandeettu. Na malee maal qabda? Eenyutti himatuu dandeetta garaa kee? Yoo natti hin himatin? Ani immoo dhibee qaba hin beektaa miti? Akka ijoollummaan haadha kee dhabdetti amma yoo na dhabde rakkoo guddaa bu'uu dandeetta. Abbaa si dubbisuun barbaadu deemi narraa qophaa goota'uun barbaada amma. Yoo na dhabde miidhamta abbaa kee yoo dhabde haadha teetu dhabdee jirta.
Amma anallee dhabuu barbaadda. Jiraatu hin dandeettu leensuuti. Miidhamtana jala. Ammaan booda na dhabuu dandeetta. Kanatti yoo ati miidhamtee ta'e jiraachuu hin barbaadu. Keessi kiyya miidhama. Dhibeen kiyyallee akkanatti ta'uu beekta. Miidhama kee kana immoo an arguu hin barbaadu. Na dhageettee leensu? Mani leensutu? Abbaa deemee haasa'uu hin barbaadu siin jedhe miti. An deemuu hin danda'u si dhiisee deemuu hin danda'u. Sana malee maal qabdaanis si malee maal? Abba. Abba. Hello, Commissioner. Karaa keenyaan qophii keenya hundumaa xumurree jirraa siin jechaa jiran. Ilaa sanadoota nu barbaachisan hunda isaanii immoo harka keenya galchinee jira. Isa dhugaa siin jedha Commissioner. Fayyaa ta'e. Commissioner irraa du'a isa dhugaa siin. Ilaa ragaalee Amaasiilloo harka keenya galchuuf garuu aarsaa nuun kaffaleera rabbiitu beeka Commissioner. Hunda caalaa immoo gargaarsa keessan isa dhugaa sintullaa karaa kan hundumaa mijeessa. Umurii dheeraadhaa Commissioner oolmaa keessa dubbadheen bituun isa dhugaa isiniin jedha. Maal? Akka baha Afrikaatti piroojeektii Amaasiilloo kana hoogganuuf namni qaamni nu dursu tokko jiru. Namni tokko. Isa irratti immoo sammuu barbaada waan kun. Nama baratee barbaada isa dhugaa isiniin jedha. Commissioner. Sigaleera dubbi maal haasama keessa nu baay'ee yaade. Almost ji'oota muraasa booddees egaa oomisha Amaasiilloo gara biyya alaatti raabsuuf qophaa'aa jirra. Isa dhugaa. Tole isin bilbila wal argina. Haasaa keessa nu yaadeera. Numa sanatti fayyaa ta'a Commissioner. Nagaatti. Commissioner. Leenca isin isa dhugaa. Baguma jiraatan.
Amaasiilloo, 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 Amaasiilloo. Jaalala goguukaan keessa. Jaalala dhibamee wayiwaadhaan wal'aansa. Jaalala goguukaan keessa. Jaalala dhibamee wayiwaadhaan wal'aansa. Amaasiilloo, Amaasiilloo.